miti nama hidhaati bahan gaafa waraanni Oromiyaa keessaa bahe nu wanti embaasii kana dura ta'e nuuf hin jiru. Odeessaalee biyya keessaaf alaa waliin dabaalleesniif dhiyeessina an Hamzaa Hussein. Odeessa keenya jalqabaatiin naannoo Tigraayitti filannoo qaammee 4 geggeeffamuuf namoota filatan haga tilmaamame ol galmeessuuf akka jiru komishiniin filannoo naannichaa beeksiseera. Kanaannicha bulchaa jiru TPLF dabalatee paartileen siyaasaa falmiif duulana filadhaa geggeessuu jalqabaniiru. Falmii paartilee itti dhiyeenyaan ka hordofaa ture waahilli keenya Dastaa Gabramadiin dubbii ijoo falmii paartileen kaasan akkasiin nutti himeera. ክርክሩ የተካሄደው ያው ምርጫው ላይ በሚሳተፉ 5 ፖለቲካ ፓርቲዎች ነው እነሱ ፈልሚን kan taasifame paartilee siyaasaa dorgoman shanan gidduutti isaanis TPLF Salsaawi Wayyaanee Tigraay Walaboomte Baayitoonaa fi Paartii Dimokiraatawaa Asimbaadha. Ajandaan ijoon falmii isaanii immoo carraan Tigraay maal ta'uuf deemaa kan jedhu ture. Dhimma kanarratti paartileen yaada filannoodhaaf jedhan dhiyeessaniiru. Tokko Itoophiyaa keessa taanee sirna federaalaan bulla yeroo jedhan kanneen biroo immoo Itoophiyaa keessa teessee faayidaa ofii eegsifachuu waan hin dandeenyeef Tigraay biyya ta'uu qabdee jechuun falman. Falmii televizyinii Tigraay irratti dhiyaate kanaan yaada addaa qabatee kan dhiyaate dhiyeenya kan hundeeffame paartii walabummaa Tigraayidha. Paartiin kun Itoophiyaan impaayera yookiin immoo bulchiinsa atseewwanii waan taateef Tigraay biyya Itoophiyaa keessa teessee faayidaa ofii eegsifachuu hin dandeessu, mirga ofiillee ofiin murteeffachuu hin dandeessu waan ta'eef Tigraay akka biyyaatti hundaa'uu qabdee jechuun falman. Asimbaan immoo sirna federaalaa amma jiruun itti fufuu qabnaa jedhama. TPLF gama isaatiin uummata Tigraayiif Itoophiyaa keessatti gabaan guddaan waan jiruuf tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'ee jiraatee jennaan sababiin Itoophiyaa keessaa baanuuf hin jiraatu jedhama. Ta'us garuu tokkummaan walqixxummaa irratti hundaa'u yoo hin jiraanne mirgi fottoquus heera mootummaatiin beekamtii kan qabu waan ta'eef filannoo sanas akka banaa ta'etti ilaallaa jechuun falmeera. Salsaawii Wayyaanee Tigraay gama isaatiin dursa faayidaa biyyaalessaa uummata Tigraay karaa eegsifachuu dandeenyu irratti humna keessoo cimsachuu irratti xiyyeeffachuu ejjennoo jedhuun falmeera. Baayitoonaan immoo Tigraay kan nu baasu bifa konfedereeshiniitiin naannolee Itoophiyaa biroo wajjiniin turuu yaada jedhu dhiyeesseera. Adeemsa keessa garuu fedha biyya hundeessuu jedhus agarsiiseera. አገር ወደ መመስረት ለመሄድ ፍላጎቱ እንዳለው አሳይቷል። ታጀብዶonni biyya keessaa fi biyya alaarraa ta'an adeemsa filannichaa dhiyaatanii taajjabuu danda'u jedheera komishiniin filannoo naannichaa. Odeessataanuun dhaabbati Afrobaaromeetir jedhamu muddee 27 bara 2019 irraa kaasee haga amajjii 20 bara 2020tti sirna federaalizimii fi fooyya'insa seera mootummaa Itoophiyaa irratti qorannoo geggeessaa ture bu'aasaa har'a dhiyeesseera. Bara 1999 ka hundaa'e dhaabbati kun haga bara 2018 biyyoota Afrikaa 38 keessatti dhimmoota dinagdee siyaasa malaammaltummaa fi miidiyaa irratti qorannoo hojjeteera. Bu'aa qorannoo ka inni Itoophiyaa irratti geggeesse maal ture Habtaamu Xibabuu waan hordofe akkanaan nutti hima. Bu'aan qorannoo dhaabbatichi har'a baase lammiileen Itoophiyaa dhibbentaa 61 ta'an sirna bulchiinsa federaalizimii akka fedhanidha kan inni himu. Gama biraatiin immoo namoonni dhibbentaa 37 ta'an jechuudha sirni federaalizimii kan ummatoota qoqqoodudha. Kanaafuu sirna bulchiinsa biyyattii gara sirna mootummaa tokko yookaan immoo unitary government jedhamutti geeddaramuu qaba jechuudhaan yaada isaanii kennaniiti kan jirani. Inni biraan dhimma fooyya'insa heera biyyattii wajjin wal qabatee jirudha. Lammiilee Itoophiyaa 10 keessa torba kan ta'an yookaan immoo dhibbentaan 69 heerri biyyattii akka fooyya'u ni barbaadu. Dhibbentaan 11 immoo heerichi guutumaan guututti akka geeddaramu kan barbaadan yommuu ta'u dhibbentaan 18 kan ta'an immoo haaluma amma jiruun akka itti fufuudha kan isaan barbaadani. Egaa namoonni fooyya'insi heeraa ni barbaachisa jedhan dhimmoota garaagaraatti kan kaasanii akka fakkeenyattis afaan Amaaraatiin dabalataan afaanonni federaalaa biroon jiraachuu qabu yaada jedhu kaasaniiru. Kun fooyya'insa heera biyyattii keessaa tokko akka ta'u kan barbaadan jechuudha. Akkasumas immoo yeroo aangoo muummee ministeeraa marsaa 2 ol akka hin taane heera keessatti fooyya'ee barreeffamuu qaba jechuudhaan dubbataniiru. Gama biraatiin immoo lammiilee Itoophiyaa 10 keessaa 4 kan ta'an yookaan immoo dhibbentaan 43 jechuudha. Heera biyyattii keessaa keewwanni 39 akka haqamu akka barbaadanidha. Qorannoon dhaabbata Afrobaaromeetir kan himu jechuudha. Akkuma beektu Hamzaa heerri Itoophiyaa keewwanni 39
sagal mirga saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyyattii hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga foxoqotti qaban kan himudha. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa harka caalmaan jechuudha dhibbeentaa 50 kan ta'an keewwanni 39 akkuma jirutti akka turuu fedhii akka qaban himaniiti kan jiranii. Gama biraatiin immoo dhimma magaalaa Finfinnee wajjin wal qabateeti bu'aan qorannoo Afroobaaromeetir kan qabiyyee isaa keessatti qabatee jiru. Innis namoota qorannicha keessatti hirmaatan keessaa dhibbeentaa 35 kan ta'an magaalaa Finfinnee miseensa mana maree federeeshinii akka taatu ni barbaadu. Harki caalmaan yookaan immoo dhibbeentaa 54 kan ta'an garuu miseensummaa mana maree federeeshinii magaalaa Finfinnee kan hin barbaanne akka ta'edha gabaasicha keessatti kan himame. Dhaggeeffattoota keenya oduu daawwannaa Sudaanii fi mormii Londanitti deebina. Amma oduu gabaabseensitti naannoo Oromiyaatti namoota 3578 qorataman keessaa 211 koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beekseera. Oromiyaatti haga ammaatti qorannoon koronaa vaayirasii namoota 112,658 irratti taasifame. Vaayirasichi namoota 3,509 irratti argameera. Ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dhimma nageenya magaalaa Finfinnee irratti qaama mootummaa dhimmi ilaallatu waliin mari'achuuf FBC'n gabaasee nagaaf tasgabbii magaalattii ilaalchisee haala qabatamaa jiruu fi hojiiwwan rakkoolee mudatan hiikuuf hojjetaman akkasumas danqaalee gurguddoo mudatan maal akka ta'an irratti mari'ataniiru. Ameerikaa fi Chaayinaan marii daldalaa marsaa tokkoffaati jedhan geggeeffatan qaamoleen lamaanuu jijjiiramni jiraachuuf waliigaltee taasisuuf kutannoo qabaachuu bakka bu'aan daldalaa US himan. Keeniyaatti dareen barnootaa gara bakka horsiisa lukkuutti geeddaramee mootummaan Keeniyaa sababii COVID-19 wal qabatee manni barnootaa haga baatii amajjii akka cufamu gochuu isaatiin manneen barnootaa dhuunfaa hedduun rakkina dinagdee cimaaf saaxilamaniiru. Oduun kanneen turan. Lammiileen Itoophiyaa Eembasii Itoophiyaan Londanitti argamu fuulduratti erga bahanii torban tokko keessatti eembasicha ugguruu danda'aniiru. Namoota karra eembasichaa buufatanii mormaa jiran keessaa artisti Shukrii Jamaaliin Baqqalaa Toomaa dubbiseera. Mormii kanaaf waan isaan kakaase deebisuun eegala. Embaasii kan akka cufnu kan nu godhe keessaa tokko embaasiin biyya England kanatti argamu qofaa miti embaasii addunyaarra jiru hundinuu embaasii sabaaf sablammoota bakka bu'u miti. Even embaasiin amma nu duratti baane kuni yeroo hedduu sagalee uummata biyya kana jiru akka waan uummata biyya jeequutti mootummaa biyya kanaatti himaa. Kanaaf tokko isa mormuudha. Lammaffaa ammoo embaasiin kuni hamma gaafa hidhamtoonni keenya hiikamanii gartee warri akka Jawaar Mohaammed warri akka Baqqalaa Garbaa hidhamtoonni keenya hundinuu hidhaadha bahaniiti hamma gaafa waraanni Oromiyaa keessaa bahuuti hamma gaafa gaafiin ummata Oromoo deebituutti embaasiin kunis banamee hojiin hojjetu ta'ee dhurraa murteessine jechuudha. Embaasicha kana cufnee embaasicha kana akka mootummaa biyya kanaa biratti kijibsiisudha jechuudha. Maaliif kijibaan ummata biyyatti karaa nagaatiin qabsaa'ee mirga isaa gaafataa jiru akka waan ummanni suni maqaa biraa moggaasee fi mootummaa kanatti himee mootummaa kanarraa gargaarsa argata. Kanaaf akka isaan kijiba himaa jiran akka isaan gargaarsa si argamu kanaan ummanni biyyaa dhumaa jiru mootummaan biyya kanaa akka gargaarsa isaanirraa dhaabu karaa dippiloomaatiitiin gara akka isaan ummata mootummaa biyya kanaa sobaa jiran kana Suudaan isaan salphisuudhaaf jechuudha. Embaasii cufsiisuun yookiin akka namni hin seenne gochuun waan seeraan isin gaafachiisu miti. Tokkoffaa nu seeraan nu gaafachiiseefi hamma lubbuu keenya kenneedha. Mana hidhaatii miti. Galee maaliif obboleeyyan keenya biyyatti ajjeefamaa wallisaan nu jaalannu Haacaaluu Hundeessaa ijji keenya ajjeefamaa hooggantoonni keenya siyaasaa mana hidhaatti dararamaa bakka kanatti embaasiin kun banamee arguurra nu mana hidhaa seennee yookaan lubbuun keenya yoo dabre kan gochuurra filanna jechuudha. Maalinnaa ta'e kan iddoo sanaa deemtan? Gaafiin uummata Oromoo deebi'e gaafa hidhamtoonni keenya mana hidhaatii bahan gaafa waraanni Oromiyaa keessaa bahe nu wanti embaasii kana dura teennuuf hin jiru. Shamarri tokkoo fi dhiirri tokko kaleessa walitti bu'iinsa poolisii waliin uumameen hospitaala galan akka fayyanii fi namoonni to'atamanii turan 11 gadhiifamuu hima. Shukriin Eembasiin Itoophiyaa London jiru hiriirtonni muraasni haga 24 irraa kaasanii mormii dhageessuuf bahan hojjetaa eembasichaa tokko reebuun adeemsa tajaajila kennuu akka gufatu taasisaniiru jechuun fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseera. Hojjetaan miidhamee ture akka fayyan himuun namoota miidhaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf poolisii waliin hojjechaa jirras jedheera. Eembasichi hojjetaan eembasichaa akka maqaansaa hin eeramne barbaade tokko sababii mormii kanaan hojiin gufachuu himuun isa dabalatee hojjettoonni sodaatanii hojii galaa akka hin jirres himeera.
Odeessa keenya sadhumaatiin guyyaarraa ministeera jaalaa US Mike Pompeo fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gara Sudaan imalanii jiru. Karoorri aangawoota lameen Sudaanitti walitti fidu maali? Hidha haaromsaa moo hariiroo dippiloomaasii biyyoota sadeenii moo haala daddaaqama siyaasa Itoophiyaati? Dhimma xalayaatti bana miseensonni koongireesii 20 ta'an dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa mormuun barreessan qondaaltota lameen gidduutti ni ka'a laata? London University Kiilit barsiisaa seeraa akka ta'an Dr. Awwal Aloo yaadanuuf kennaniiru. Egaa amma waggaa dabre kana keessa Sudaan keessatti mootummaan Al-Bashir kufee mootummaan haaraa mootummaa ce'umsaa eega kufee booda karaa adda addaatiin Sudaan Ameerikaa fi biyyoota dhihaa wajjin tarsiimoo qaban walitti dhufeenya qaban fooyyessuudhaaf yaalii adda addaa godhaa turanii. Kanaaf ammoo wanta keessatti Ameerikaan gaafatti hundayyuu gochuudhaaf qophii akka ta'an karaa adda addaatiin ibsaa turan. Walumaa galatti yeroo ammaa kanatti Sudaan Ameerikaa wajjin wal quunnamtii qabdu fooyyessuu waan barbaadduuf warri Ameerikaas akkasumas President Donald Trump amma gara filannoo deemaatti waan jiraniif dhimmoota filannoo kanarratti akka mormitti ka'an keessaa inni tokko pireezidentichi wanti inni dalage maa inni wanta jedhu waan ta'eef lachuu wanta kanarraa bu'aa qabanii dantaa qabanii jechuudha. Kan biraa immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadis garas akka imalan dhageenyeerra. Kanarratti namoonni yaada garaagaraa qabu. Jarreen kun quba wal qabu achitti wal waamanii achitti wal ga'uufi jedhu. Kanarratti meesin maal jettu? Kun waan itti yaadamee saganteeffamee godhamedha. Sudaan Itoophiyaa fi Ijipti akkuma beekamu waa'ee gardii wal qabateetiniin marii adda addaa turanii Ameerikaanis jidduu seenteetiniin biyyoota lamaan keessatti Ijiptii fi Itoophiyaa walitti kaleessuudhaaf yaalii adda addaa godhaatiniin turanii. Itoophiyaan dhumarratti yaalii Ameerikaan godhisan hin fudhanne. Ameerikaanonni amma kaluu kana Itoophiyaan fudhachuu qabdi. Waliigaltee san gara mallatteessuu deemuu qabanii yookaan go'aan taate tarkaanfii adda addaa fudhachuu dandeenya. Qoqqobbiis diinagdee irratti buusuu dandeenya. Wanta jedhu haasa'aatiin turanii. Kanaaf ministeerri Haajaa Alaa Sudaan dhaquun isaas muummichi ministeera Itoophiyaa achi jiraachuun isaas kanaan wal qabataa jiru. Mootummaan Itoophiyaas mootummaa Ameerikaa waan barbaaduuf keessattiyyuu yeroo ammaa kana yeroo jaalalli mootummaan kun uummata Itoophiyaa biratti qabu akka malli gadi bu'e kanatti gargaarsi mootummoota akka Ameerikaa baay'ee barbaachisaadha. Amma immoo san caalayyuu mootummaan Abiyyiin hoogganamu Ameerikaa barbaada. Uummanni waan dhiibaa jiruuf Ameerikaa barbaada. Kabiraa immoo yeroo darbee miseensonni koongireesii 20 ta'an xalayaa waa'ee dhiittaa mirga namummaa biyya Itoophiyaa keessa jiru sirrachuu akka qabu dabii gaggeeffamaa akka jiru kan of keessaa qabu barreessanii turan. Dhimmoonni akkasii kun hin ka'u jettanii yaaddu laata? Ka'uun isaaniin oolu. Wanti kaaniif waa lama. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa keessattiyyuu warri hojii raawwachiisaa wanta koongiresiin yookaan warri seera baasu gaafatu ignoor gochuu hin danda'u. Gaafii gaafataniif deebisuudhaaf Secretary of State Pompeoon Abiy wajjin dhimma kana hin kaasaa jedhee amana. Lammaffaa Abiy mataa isaatiyyuu dhimma kana kaasuu danda'a. Mootummaan Ameerikaa wanta kana beekeetiin karaa isaa akka dhaabbatu wanta barbaaduu fi qorannee akka isaan beekanis waan beekuu fi wanta kana hin kaasu jechuun hin danda'amu. Dubbiin kun ka'uun isaa hin oolu karaa lachuun iyyuu. Kanaaf dhimma san kaasuu danda'anii homa kaasaniyyuu sanitti fayyadamanii mootummaan Itoophiyaa mallattoo waliigaltee kana akka mallatteessu dhiibbaa gochuuf yaaluu danda'an. Haga tokko wantoonni adda addaa walitti dhufanii qoqqobbiin Itoophiyaa irratti buusuudhaaf qophii akka ta'e pireezidaantichi ibseetiin ture. Kana walitti dabalaniitiin haga danda'anitti biyyoota sadiin kana gara waliigaltee dhiibuu danda'anii. Dr. Awwal Qaasim Aloo yaadanuuf qoodaniif ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenya odeessa guutuu marsariitii keenya. Abo